Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti inni hordoftan egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundattis nuuf qaqqabu. Tole egaa hordoftoonni keenya barnoota keenya kanarraa keessatti namoota yeroo dheeraa waliif bilbiltanii ni dabarsitan jechuudha. Sa'aatii isaa wajjin akkamitti akka deebiftanii nama san ilaaluu dandeettan akkasuma immoo lakkoofsa namoota kan isin jalaa bade akkamitti akka isin argachuu dandeettan isin agarsiisa. Yeroo kana jedhu jechuudha namoota waggaa 3-4 yookaan ammoo sanaa ol jechuudha bilbila irratti wajjin haasa'anii turtan jechuudha. Sa'aatii fi sekandii daqiiqaa guyyaa wajjin nama saniif bilbiltan jechuudha. Bilbiltanitti wajjin haasa'an sana wajjin akkamitti akka isin argachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan barnoonni keenya yoo ta'e chaanal keenya subscribe godha. Chaanal keenya subscribe godhuuf YouTube keessan ni banattu. Erga YouTube keessan banattanii booda iddoo sarchii kana irratti jechuudha Afrikaa Samsung jettanii barreessitu jechuudha. Afrikaa Samsung jettanii erga barreessitanii booda kunoo maqaan chaanal Afrikaa Samsung haala kanatti isiniif baha. Erga isiniif bahee booda maal gootu irratti cuqaasuudhaan sarchii ni gootu. Erga sarchii gootanii booda al tokkoof piroofaayilii chaanal Afrikaa Samsung kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda fuulli guutuun chaanal Afrikaa Samsung haala kanatti isiniif banama. Barreeffama diimaa subscribe yeroo kanatti cuqaasa. Sana booda jechuudha mallattoo bell icon yookiin ammoo notification kanatti al tokkoon cuqaasuudhaan isa irraa olii ol kan yeroo kanatti guutaa viidiyoon nuti sirraa gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasisa. Akkasuma jechuudha viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaallattan laayik godhaa, hiriyoottan keessaniif qooda, gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti katabaa isin jedha. Tole gaafatan jechuudha viidiyoo 110 as jala jechuudha viidiyoon barnoota isin dhibe jechuudha as jala galuudhaan daawwadha. Akkasuma jechuudha ijoolleen Oromoos ni jiru, ijoolleen hedduun jechuudha waa'ee barnoota akkana barsiisan akkasuma jechuun barnoota biraas barsiisan jechuudha. Barnoota waa'ee barbaadanii san jechuudha chaanal sanii subscribe godhuudhaan hordofaatii irraa baradhaa isin jedha. Tole gaafa hordofan keenya jechuudha. Tole lakkoofsa nama yeroo dheeraa waliif bilbilaanii turtanii argachuudhaaf akkasuma jechuudha sa'aatii ittiin nama sanii wajjin haasoftanis jechuudha deebitanii argachuudhaaf maal gootu appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinii sana jechuudha pileestoorii irraa buufatta jechuudha. Al tokkoof pileestoorii keessan ni banattu. Erga googil pilee keessan akkana banattanii booda maal gootu iddoo sarchii kana irratti jechuudha al tokkoof ni cuqaaftu. Erga iddoo sarchii kana irratti cuqaaftanii maal jettanii barreessu E2PDF jettanii barreessitu jechuudha. E2PDF afaan Oromootiin E2PDF jettanii barreessitu jechuudha. Sana booda sarchi gootu. Erga sarchi gootanii booda appilikeeshinii isa jalqaba irratti isiniif banamu kana jechuudha. Al tokkoof irratti ni cuqaaftu. Erga al tokkoof irratti haala kanatti cuqaaftanii booda kunoo PDF backup restore SMS call contact through call jedha. Lakkoofsa nama dhugaadhaan waliif bilbiltanii SMS yookiin miisee jechuudha. Akkasuma kan kontaktii keessan jala jiru isiniif kan deebisu dhugaadhaan kan isiniif deebisu jedha jechuudha. Appilikeeshinii kana already install godhee jira. Isin ammoo install gochuutu isin eegama. Install godhaati gadi buusaa. Erga gadi buusanii booda maal gootu iskiriinii bilbila keessanii irratti ni deebitu. Erga iskiriinii bilbila keessanii irratti deebitanii al tokkoof appilikeeshinii kanatti ni cuqaaftu. Erga appilikeeshinii kanatti cuqaaftanii haala kanatti fuulli kun isiniif baname jechuudha. Asirratti I have read agree with terms of use iddoo jedhamatti mallattoo saayin ni gootu jechuudha. Sana booda asirratti kiliik ni gootu. Erga achirratti cuqaaftanii fuulli kun isiniif baname booda click to continue kan jedhu kan halluu biluu jalaan biluu keessatti argamu kana isa irraa dhumaa jechuudha. Asirratti ni cuqaaftu. Sana booda erga asirratti cuqaaftanii booda haala kanatti ammas fuula kanatti isiniif banama. Erga fuulli kun isiniif baname booda maal gootu isa filannoo irraa dhumaa kan jalaa kanarratti cuqaaftu jechuudha. Isa kanarratti haala kanatti cuqaaftu. Erga isa kanarratti haala kanatti cuqaaftanii booda kunoo asirratti jechuudha waan barbaadan barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta faayila san jechuudha. So faayila san homa barbaadan fedhii keessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani akkana jedhee barreessu
Erga akkana jedhee barreessee booda gubbaa kanarratti ol deebi'a. Fakkeenyaaf har'a Apirii 25 2021 akka jedha. Isa kanarraa jijjiiree fakkeenyaaf hime gara biraatti haa siiqsu. Tolee, fakkeenyaaf amma 2022 2020 haala kanatti gad harkiftu. Fakkeenyaaf haala kanatti gad harkiftu amma 2020 takka. Tolee, mee mana 2020 keessa seensisaa. Kun asirratti Nooveembaar yookiin immoo ji'oota takkaffaa 2020 godhee jira. Sana booda maal gootu guyyaallee kun hojjaa godhee barbaadan guyyaallee ka barbaadan kaa'uu dandeettu jechuudha. Sa'aatiin kun immoo jechuudha tilmaamaan bara san keessa fakkeenyaaf nama sanii bara san keessa yoo bilbiltaniif yookiin immoo bara sanaa asirraa hanga bara keessa jiraattanii kanatti yoo bilbiltaniif bara sanirraa yookiin immoo kalaandara kana jechuudha. Bara nama sanii bilbilee bara kana keessa bilbileef jettanii yaaddan sana irra kaa'uudha qabdu jechuudha. Kalaandara kana isarra keettu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama tokko Nooveembaar yookiin immoo bara 2020 irraa hanga ammaatti nama achi keessa yookaan immoo bara 2020 keessaa bilbiluufi yookiin immoo 2021 keessaa bilbiluufi yookiin immoo baruma kana keessa 2022 kana keessaa bilbiluufi jechuudha. Garuu qabatamatti bara kam keessa akka bilbile yookiin immoo ji'a kam keessa akka nama sanaaf bilbile hin beeku jechuudha. Kanaaf tilmaamaan jechuudha bara sanaa asirraa fakkeenyaaf bara 2006 jennu bara 2006 asirraa nama sana bilbileefii jira kan jedhu yookiin ammoo sim kaardii san bara sanaa asirraa fayyadamuu eegalee jettanii yaaddan jechuudha. Bara sanirraa kaayattu jechuudha. Bara nama sana bilbiluun oolu jettanii shakkii itti qabdan. Tolee, kalaandara kan isin kaayatan fakkeenyaaf isa jiha harka bitaa irraan jiru kana jechuudha. Isarraa ni kaattu. Erga isarraa fakkeenyaaf kaatanii booda kun as isin deebise. Tolee, kalaandara ammas yoo barbaadan jiru dandeettu hayyee guyyaa jahaareef deebisee jira. Sana booda maal gootu dangootu jechuudha. Erga dangootu booda maal gootu export to PDF iddoo jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda allow gootu ammas deebitanii allow gootu jechuudha. Ammas deebitanii faayila keessan jechuudha. Faayila keessan keessatti akka kuusaan kun isiniif restore ta'uuf maal gootu allow gootu. Sana booda gara faayila keessanii yookiin ammoo faayila muuziqaa yookiin ammoo sirbaa yookiin ammoo walaloo nashiidaa garagaraa dhageeffachuudhaaf keessantan suuraa garagaraa ilaaluudhaaf keessantan sana keessatti isiniif taahaa jechuudha fuulli kuni. Kanaaf achi keessantan ilaaluu dandeettu. Tolee, fakkeenyaaf amma fuulli kunis haala kanatti maal ta'e haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Ni agartu kuni maal isinii kaa'e guyyaa qofa isiniif kaa'e. Guyyaa qofa isiniif kaa'e. Tolee, erga haala kanatti kana gootanii booda xiyya gubbaa kanaan al tokkoof duubatti ni deebitu. Ammas deebitanii duubatti ni deebitu. Erga haala kanatti ammas bakka duraatti deebitanii kana xumurtanii bakka duraatti deebitanii booda maal gootu jeneraal kool loogoo jedha. Isa irraa gadii yookiin ammoo isa lammaffaarratti argamu kanarratti al tokkoof kiliik ni gootu jechuudha. Tolee, erga asirratti al tokkoof kiliik gootanii booda kunoo kool loogoo details jedha. Jalatti ammoo only dialid calls jedha. Jalatti ammas deebii only received calls only miss calls jedha. Maal gootu isin kama jalqabaa irratti dhiiftu jechuudha. Kama jalqabaa irratti dhiiftu deebitanii asirratti waan barbaadan jettanii ammas kireet godhuu dandeettu jechuudha. Asittis deebitanii guyyaa yookiin ammoo bara ni filattu jechuudha. Tolee, fakkeenyaaf Januwaarii 2021 Oktoobar August May okay. Isin yaa'ni jechuun bara kana bara nama sanii keessa ittiin waliif bilbiluu yaadattaniin jechuudha. Bara san filattu jechuudha. Bara san irraa as bilbiluu fi
yaadadhaa jettanii kan yaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf irratti ni guutu. Erga guuttanii booda deebitanii maal gootu? Dangootu. Erga dangootanii booda exportu PDF kan jedhu kana fakkeenya isa duraatiin irratti qabaatu jechuudha. Tole egaa hordofan kan jechuudha. Kunoo akkuma isiniin jedhee ture jechuudha. Dhiifama kun hin beeksisaa. Isiniin jedhee turetti lakkoofsi namootaa jechuudha. Guyyaan isin ittiin nama sanii walii bilbiltan lakkoofsi namootaa hundumti isaa fuula kanatti haala kanatti isiniif bahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama jalqabaa kana 2022 keessa gaafa ji'a 4 sa'aatii 5tti bilbilee fi akka jiru gubbaa kanatti hima. Kuni ammoo isa guyyaa har'aati jechuudha. Yeroo muraasa booda dura nama naaf bilbilee jechuudha. Asitti jala kanatti ussiqa yoo xiqqaate kun hundi lakkoofsa namootaatii fi fuuli kun hundi lakkoofsa namootaatii fi namoota yeroo isiniif bilbilee kan miskoola godhe kan ammoo isin wajjin irraa kaaftanii wajjin haasoftan hunda isaa isiniif fidaa jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha 2020 takka jechuudha. 2020 takka nama itti waliif bilbilee fi ture haala kanatti ammas deebi'ee naaf fidaa jechuudha. Sa'aatii wajjin akkasuma ji'a wajjin guyyaa wajjin haala kanatti naaf fidaa jechuudha. Isinis haala kanatti lakkoofsa namaas kan isin jalaa bade jala kana haala kanatti argattu akkasuma jechuudha. Sa'aatii ittiin nama sanii wajjin bilbilan haasoftan haala kanaan deebiftanii baruu dandeettu jechuudha. Egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti dheerate hin beeka garuu ammoo viidiyoo kana obsaan dhageeffachuudhaan irraa baradhaa isin jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana hanga ammaatti wajjin ture kana hanga barnoota biraatiin deebinee geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii.